Gaachanni sabaa woboon zoonii lixaa aanaa Anfilloo fi zoonii bahaa aanaa Habroo keessatti tarkaanfii ilaaleysaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Shawaa kaabaatti abdii fi gaachanni sabaa woboon naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu irratti tarkaanfii fudhateen humna fannoo du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Godina Harargee lixaa aanaa shanan duugoo keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qonnaan bulaa tokko irratti reebicha hamaa raawwachuu himan. Godina Harargee bahaa aanaa baddannoo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP waldhabdee gidduu isaaniitti uumamee wal loluun dhaga'ame. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp waraanni Iraan itti fufuu koongireesitti beeksise. Adoolessa 14,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa woboon zoonii lixaa aanaa Anfilloo fi zoonii bahaa aanaa Habroo keessatti tarkaanfii ilaaleysaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Anfilloo keessatti tarkaanfii ilaaleysaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa adoolessa 13 bara 2026 godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda yaadannoo yookaan yeetii jedhamtutti humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti tarkaanfii cimaa fudhateen humna diinaa haleelee du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Woboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 3 battalatti ajjeesee 4 madoo cimaan rukutee injifannoo galmeessuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Wobiin sabaa woboon tarkaanfii fudhate kanaan meeshaalee waraanaa qawwee hedduu fi kophiilee waraanaa hedduu dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Bifuma wal fakkaatuun itti fufee woboon zoonii bahaa Oromiyaa aanaa Habroo keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu hoogganni woboo zoonichaa ibsaniiru. Reefii gaachanni sabaa woboon zoonii bahaa Oromiyaa adoolessa 13 bara 2026 godina Harargee lixaa aanaa Habroo Araddaa Weenii guddoo keessatti tarkaanfii jabduu loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa haleelee barbadeessuun du'aa fi madoon adabee injifannoo cululuqaa argamsiisuu ajajaan woboo bakkichaa ibsaniiru. Abdiin sabaa woboon zoonii bahaa Oromiyaa tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 4 battalatti ajjeesee 7 ol ammoo madoo dandammee hin qabneen adabee jiraachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeen woboo tarkaanfii fudhate kanaan meeshaalee waraanaa qawwee AKM 4 hidhannoo guutuu fi kophiilee waraanaa hedduu dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Tarkaanfiin woboo itti fufaa injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Shawaa kaabaatti abdii fi gaachanni sabaa woboon naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu irratti tarkaanfii fudhateen humna fannoo du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Gaachanni sabaa woboon shawaa kaabaatti naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu irratti tarkaanfii fudhateen humna fannoo du'aa fi madoon adabee duubatti deebisee jiraachuu ibsem. Gootichi abdii sabaa woboon adoolessa 14 bara 2026 shawaa kaaba Oromiyaatti weerartoota irratti haleellaa raawwateen sochii humna fannoo fashaleesseera. Abdiin sabaa woboon loltoota naftanyaa haaraya humna fannoo jedhamuun of waamtuu kanneen dhiyeenya kana saamisaaf gocha suukanneessaa uummata Oromoo shawaa kaabaa irratti raawwachuuf bobbaate fichee shawaa kaabaa iddoo jedhamtutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon haleelee du'aa fi madoon adabee baqachiisee of duubatti deebisuun injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Adoolessa 13 2026 humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo kun kallattii adda addaan keessattuu naannoo mana hidhaa magaalaa Fichee jalaa gammoojjii Sulula Jaamaa fi Aanaa Darraa keessatti uummata nagaa irratti weerara saamisaa fi shororkeessummaa raawwachuuf yeroo isaan yaalanitti humni ittisa sabaa waraanni bilisummaa Oromoo woboon hatee hidhuun adaba barsiisaa kenneefii jiraachuu woboon bakkichaa ibseera. Dhimma kana irratti odeeffannoon ajajaa woboo bakkicharraa argame akka addeessutti mormiin hamaan kun garee naftanyaa irratti kan baname yoo ta'u
loltoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon uummata isaaniitiif wabii ta'anii injifannoo boonsaa galmeessaniiru jedhama. Humnoonni weerartuun kun osoo yaada isaanii hin milkeessin goototni waboon haxee hidhuun marsanii humna diinaa baqachiisaniiru. Keessattuu naannoo Fichee Darraa fi Sulula Jaamatti loltoonni diinaa garii yoo du'an kaan ammoo meeshaa fi hidhannoo isaanii gatuun gara irraa dhufanitti baqataniiru jechuun odeeffannoon miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaafameera. Wabii nageenya uummataa gochi saaminsaa fi weerara garee kanaan uummata keenya irratti aggaamame kun fashaleeffamuun isaa naannichatti tasgabbii guutuu uumee jiraachuus ibsaniiru. Uummanni Shawaa Kaabaa gooticha isaa waraana bilisummaa Oromoo waboo isaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa qabsaa'otaaf qabu irra deebiin mirkaneessee jira. Waboon uummata isaatiif wabii cimaa ta'uu isaa agarsiisa. Qabsoo bilisummaa kana galmaan gahuuf hanga xumuratti akka dhiyeenyatti hojjetus ibseera. Injifannoon uummata Oromootiif. Godina Harargee lixaa aanaa shanan duugoo keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP qonnaan bulaa tokko irratti reebicha hamaa raawwachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa aanaa shanan duugoo Aradaaraa keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa irratti reebicha raawwachuu hammeessanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan maqaan isaa obbo Jamaalee Ahmad Muummee jedhamu adoolessa 9 bara 2026 ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kaffaltii misooma kooriidarii kennuu didda jechuun reebicha ulfaataa qaama irratti raawwatanii mataa isaa bakka lamatti dhoosanii deemuu jiraattonni araddichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Qonnaan bulaan kun kaffaltii isaan gaafatan waan fidee kaffalu sababa dhabeef reebicha loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin mataan isaa garmalee kan miidhame yoo ta'u, wayitaammaa kana hospitaala magaalaa Cirootti du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'uu itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Maafiyoota mootummaan naftanyaa bilchiginnaa PP hidhachiisee uummata irratti bobbaaseen hiraarsaa fi dararaan jiraattota aanichaa irratti raawwatamuu jabaatee jiraachuu hordofee jiraattonni akka itti ba'anii galan dhabuun yaaddoo hamaa keessa jiraachuus ibsaniiru. Godina Harargee bahaa aanaa baddannoo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP wal dhabdee gidduu isaaniitti uumamee wal loluun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee bahaa aanaa baddannoo Araddaa Gooroo Waadoo keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP wal dhabdee gidduu isaaniitti uumamee wal loluu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Milishaa maqaan isaa Ziyaad Ahmad Alishoo fi milishaan Ibrahim Muhammad Gadaa jedhaman maqaa adda addaan saamicha hawaasa irratti raawwatanii gargar qoodachuu irratti wal dhabuun adoolessa 11/2026 gara galgalaa qawween wal eeggataa akka turan maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka jiraattonni araddichaa himanitti milishaan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kunneen kanaan duras waxabajjii 30/2026 maallaqa uummata irraa saaman gargar qoodachuu irratti reebicha wal irratti raawwachuu himuum. Wayitaammaa kana immoo wal dhabdee hamaa fi haloo cimaa wal irratti qabachuun lubbuu walii isaanii galaafachuuf wal barbaadaa akka jiranis itti dabaluun ibsaniiru. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp waraanni Iraan itti fufuu koongireesitti beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraanni Iraan waliin jalqabee adoolessa 7 bara 2026 irraa qabee itti fufuu xalayaadhaan koongireesii beeksiseera. Akka xalayaa kanaatti koongireesiin haleellaa kanaaf hamma eeyyama kennuufitti guyyaa 60 fudhata jedhan. Pireezidaantichi haleellaa haaraa baay'ee raawwatullee buufata doonii irratti dhorkaa kaa'us waliigalteen dhukaasa dhaabuu ammallee waraana kana dhaabuuf carraa akka qabu himeera. Mootummaan warraaqsa Islaamaa Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa, Yordaanos, Baareenii fi Kuwait keessa jiran haleeleera. Dilbata darbe ulaa Hormuz irratti muddamni jabaachuu hordofe waraanni Ameerikaa Iraan irratti haleellaa marsaa haaraa banuu beeksiseera. Pireezidaantichi xalayaa isaa irratti nageenya Ameerikaa fi lammiilee ishee tiksuuf fedhii imaammata dhimma alaa eeguuf tarkaanfiin waraanaa akka fudhatamu ajajeera. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.